keenya misiraachoonna of yeroo malee dhugicha labsinaa. Nagaan Waaqayyo abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan Waaqayyo tokko isinii wajjin ta'uu akkam jirtu boloonni keenya biyya alaaf biyya keessaa jirta hundumti keessan Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisuun jedhaan obboleessi keessan ergamaa Israa'el Bantiidha. Yeroo baay'ee Kakuu Haaraa TV irratti karaa yuutuubii ergaan dabarsaa ergaa sagalee Waaqayyoo jechuudha. Fuuldura lolaa hafuuraa waan jedhamu irratti ergaa dabarsee ture. Isa marsaa lammaffaa isaa qabadhee dhufeen jira. Dhaggeeffachuun irraanfatinaa isiniin jenna. Tuumnu dhaggeeffatanii immoo isinitti tolee like, share, comment akkuma kana immoo subscribe gochuullee hin irraanfatinaa isiniin jenna. Kanuma jedheen gara itti seena. Ergaa koo keessatti ergaa Phaawulos warra Qorontosii isa lammaffaa boqonnaa 10:3 irraan dubbisa. Nama foonii yoo taane iyyuu akka yaada fooniitti nama lollame. Mi'a waraana keenyaa mi'a da'oo jajjabaa jigsuudhaaf Waaqayyoof hojjechuu danda'udha malee mi'a namni foonii ittiin hojjetu miti. Yaada amansiisaa hin qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'es hin diigna. Ameen. Gooftaaf galanna ta'u. Egaatii yeroo darbe marsaa tokkoffaa irratti Waaqayyo na gargaaree jennaan waa'ee lola hafuuraa kakuu moofaa keessatti lola akkamitti ture, kakuu haaraa keessatti immoo lola akkamitti ture waan jedhamu dudubbadheen ture. Kakuu moofaa keessatti akkuma beekamu seera boqonnaa tokko boqonnaa lama irratti gaafa dhattanii ilaaltanii Addaamiif Yohaaniin argina. Addaamiif uumamtee kaasee lola guddaatu gidduu isaaniitti isaan mudate. Lolli mudate kun isaaniif Waaqayyo gidduutti mudateera. Akkuma kana Addaamiif Yohaan gidduutti mudateera. Mudannoon kun baay'ee ulfaataa ture. Duwwaa immoo miti. Abeliif Qaayil gidduutti illee lolli guddaan tureera. Akkasuma immoo Israa'elii fi warra diina Israa'el orma warra ta'an warra diina warra Israa'el warra akka Gibxii fa'aa warra akka Filisxeen fa'aa warra akka Baabiloon fa'aa warra akka diinota baay'eedha. Miidiyaan fa'aa warra ta'an isaan kuni diina warra Israa'el ta'anii lolu. Diina warra Israa'el ta'anii warra Israa'eliin warra lolaa turanidha. Sanarraan kan ka'ee kakuu moofaa keessatti lola akkasiitu geggeeffamaa ture. Lolli kuni akkuma waliigalaatti gaafa laallu lola hafuuraa jenneeti ilaalla. Kakuu haaraa keessatti immoo gaafa dhuftanii ilaaltanii lola akkamiiti waan jedhamu waan sadan tokko kaa'een ture. Tokkoffaanii lola beekumsa keenya irratti hundoofnee lollu miti lolli hafuuraa. Lolli hafuuraadha. Akka warra biyya lafaatti meeshaa adda addaatiin kan wal lollu miti waan jedhamu irratti. Akka warra biyya lafaatti meeshaa adda addaan kan wal lollu. Meeshaa irratti kan hundaa'e miti. Hafuura. Lolli hafuuraa keenya kana fakkaata. Inni gara biraan beekumsa irratti hundaa'e yookaas beekumsi hin jedhu sadarkaa beekumsaa irratti hundaa'e. Sadarkaa beekumsaa irratti hundaa'e miti. Namoonni tokko iddoo kana irratti wanta ibsuudhaaf yaalee ture. Sadarkaa beekumsaa keessa darbanii siyaasa keessa galanii siyaasicha gara waldaa fidanii waldaa keessatti isa alaa yaadaa turan sana. Isa alaa saganteessanii turan sana. Waldaa kee fidanii Boorantichaa, Wasangaallaa, Haadhabbayii, Wasangaallaa waan baay'ee maqaadhaan Yaarisiin Maabeet, Soofamar kan kana fakkaatan naannoo maqaa dha'uudhaan, aadaa maqaa dha'uudhaan, warra gadaafaa kee galuudhaan, nama tokko maqaa dha'uudhaan, amantaa maqaa dha'uudhaan, aadaa adda addaa maqaa dha'uudhaan. Yeroo isaa itti lolan jiru. Waldaa kee dhaabatanii lolu gaafu lola hafuuraa lolu gaa yeroo kana hojjetan. Yeroo kana hojjetanii akka waan lola hafuuraa fakkeessanii dhimma mataa isaanii dhufanii waldaa kiristiyaanaa keessatti dhimma ba'u. Kun sirrii miti. Hundumti isaa toora mataa isaatii qaba. Hundumti isaa dirree mataa isaatii qaba. Warri dirree siyaasaa keessatti hojjechuu barbaadan dirreen siyaasaa bal'aa. Waraana dhaquu warri barbaadan warra dirree waraanaa irratti dhaqanii achitti loluudha. Warri nama dhuunfaa wajjin aadaa wajjin rakkina qaban achi dhaqanii loluudha malee waldaa kiristiyaanaa kee dhufanii dhaabatanii waldaa kiristiyaanaa keessatti mormii akkasii geggeessuun sirrii miti. Lola hafuuraan jedhamu kun. Inni gara biraan daangaan qabu jedheen ture. Daangaan qabu. Asteenya biyya addunyaa guutummaa ardii torbanuu keessatti lola guddaa loluu dandeenya. Ardii torbanuu keessatti hafuura ijaarame. Hafuura ijaaramee Waaqayyoon moru. Hafuura ijaaramee hojii hafuuraan moru. Diiguu dandeenya. Kana jedheen dubbadhee darbee marsaa lammaffaa irratti gaafa geenyu Efesoon boqonnaa 6:10 kaasee hanga 18tti isa jiru walii wajjiniitiin ilaallaa jedheen gara xumureen ture.
amma garuu marsaa lammaffaa kana Efesoon boqonnaa ja'a lakkoofsa 10 hanga 18 jiru walii wajjin ilaalla. As keessatti ijoon dubbiidhaa gaafa Phaawulos irra Efesoonitti dubbatu maal jedhaa? Mi'a waraanaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa jedhe jalqaba. Asirratti kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaaf gooftaa keenyaa gargaarsa kee hundumaaf gaarummaa keef maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan si haa galatu. Amma sa'aatii kana yaa Waaqayyo gooftaa lola hafuuraa marsaa lammaffaa jalqabnee jirra. Maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Ayyaana kee nuu baay'isi. Yaa Waaqayyo ergaa kanatti yaa Waaqayyo fayyadamuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Anaan illee na gargaari. Maqaan kee haa eebbifamu maqaa Yesuusiin. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyo guutummaatti hidhadhaa. Warra Efesooniin jedha Phaawulos. Guutummaatti hidhadhaa. Guutummaatti hidhadhaa. Gartokkee hin godhinaa. Hojii hafuuraa gartokkee hin godhinaa. Gartokkee hin godhinaa. Jechuu isaati. Amma tokko uffatanii amma tokko dhiisuun guutummaa isaa uffachuu dhiisu wayya. Guutummaa isaa uffachuu dhiisu wayya. Kanaaf mi'a waraanaa isa kan Waaqayyo guutummaatti hidhadhaa. Hidhadhaa. Inni maa inni? Tokkoffaan dhugaa uffachuudha. Dhugaa. Lakkoofsa 14 irratti dhugaa akka madda sibiilaatti uffadhaa. Phaawulostu dubbata warra Efesooniin. Dhugaa kana of keettis ofirratti uffadhaa. Iwunatiin libasu. Wanti nu uffannu keessaati dhugaa uffachuun dirqama. Dhugaan kun eenyu? Iyesuus Kiristoosidha. Iyesuus Kiristoosiin immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 innaa dhattanii ilaaltan ana karaan, ana dhugaan, ana jireenya. Lakkoofsa 6 irratti. Dhugaan Iyesuusi. Dhugaan Iyesuusi. Kana uffachuudha guutummaadhaa guututti. Guutummaadhaa guututti uffannaan keenya Iyesuusiin ta'uu irra jira. Qobeen keenya Iyesuusiin ta'uu irra jira. Haasaan keenya Iyesuusiin ta'uu irra jira. Waan nurra jiru hundumtuu foolii Iyesuus kan ibsu ta'uu danda'u irra jiraatarraan kan hafe gartokkee ta'uun irra jiraatu. Namoonni tokko tokko gaafa jiraatan jireenya amantaa keessatti gartokkee godhu. Adeemsa gartokkee, haasaa gartokkee, hojii gartokkee, tajaajila gartokkee, lallaba gartokkee. Kana jechuun maal jechuudha? Si waldaa dhufa waldaa fakkaatu. Ala gaafa dhaqan alatti waan bira. Hin lallabu. Yeroo lallaban lallabaadha. Gaafa gadi ba'an immoo warra sana wajjinis akkasuma lallabu. Haasaan isaanii addan ba'an. Hojiin isaanii addan ba'an. Jireenyi isaanii addan ba'an. Adeemsi isaanii addan ba'an. Dhugaan garuu barbaachisaadha. Dhugaan waldaa kiristaanaa keetti mo'utu irra jiraata. Dhugaan nama Waaqayyoo keetti mo'utu irra jiraata. Dhugaan tajaajiltoota keetti mo'utu irra jiraata. Dhugaan amantoota keetti mo'utu irra jiraata. Isa kana inni Phaawulos dubbatu dhugaa uffadhaa akka madda sibiilaatti. Dhugaa uffadhaa. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irra dhaqaa dubbisa. Dhugaa uffachuu. Namni Waaqayyoo kan inni uffatee adeemu inni tokkoffaan lolli hafuuraa wanti nu uffachuun nurra jiraatu dhugaadha. Ol keessa mammakuun nurra jiraatu. Ol keessa rurrukutuun nurra jiraatu. Tajaajilaadha yoo taate tajaajilaa taate dhugaa dubbachuu. Amanaa yoo taate amanaa sirrii taate dhugaa dubbachuu. Mashaqaaqati yellabbiin maalati. Ol keessa rurrukunnee ol keessa nagaduun sirrii miti. Ol keessa rurrukunnee ol keessa nagaduun sirrii miti. Inni gara biraan tolummaa yookaas qulqullummaa uffachuu danda'u nurra jiraata. Lakkoofsa 14 irra jira kunillee. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 14. Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 6. Abrahaam nama tolaa ture. Abrahaam nama qajeelaa ture. Qajeelummaan isaas maalitti jijjiiramedha? Tolummaatti jijjiirame. Nama qajeelaa ture. Nama qajeelaa. Jireenya jiraattu keessatti mana Waaqayyoo keessatti tajaajilaas ta'ii amanaas ta'ii qajeelummaadhaan deddeebi'u murtee. Qajeelummaa hojiin keenya qajeelummaa ibsuutu irra jira. Tajaajilli keenya qajeelummaa ibsuutu irra jira. Adeemsi keenya qajeelummaa ibsuutu irra jira. Qajeelummaa waan jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yohaannis irraa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irratti dubbifachuu dandeessu. Inni gara biraan nagaa uffannee adeema. Mandara nu keessa jiru keessatti nagaan dubbatamuutu irra jira. Mana nu keessa jiru keessatti nagaan beekamuutu irra jira. Biyya nu keessa jiru keessatti nagaan labsamuutu irra jira. Warra nagaa baatanii adeemanidha. Warra goolii baatanii adeemanitu hin ta'in. Warra goolii kaasaa adeemanitu hin ta'in. Warra goolii miidiyaa irratti iddoo adda addaa irratti mandara dhaqan keessatti biyya jiraatan keessatti magaalaa jiran keessatti goolii kaasaa utuu hin ta'in nuyi warra nagaa buusan. Biyyaaf warra nagaa buusan. Waldaaf warra nagaa buusan. Ofiif warra nagaa buusan. Mandaraaf warra nagaa buusan. Nagaa
karaanu irra deemnurra nagaan lallabamuutu irra jiraata. Biyya kana keessatti fakkeenya fudhannee naa ilaalleef amantoonni harka caalaan biyyoota kana dhuunfatanii jiran harka caalaa jechuu hin dandeenye. Garuu nagaa buusuu hin dandeenye. Biyyichaaf nagaa fiduu hin dandeenye. Biyyichaaf nagaa fiduu hin dandeenye. Rakkoo nagaan biyya keenya mudatee jira jennee kan yaadnu rakkoon kun eessannaa innee angama koon amantoota bira jedhee fudhadha. Amantoota bira. Amantoonni ituu jiranii. Namoonni gurguddaa utuu jiranii. Namoonni jajjabaan utuu hin jiranii. Nagaan garuu hin jiru. Nagaan garuu hin jiru. Bara Elsaafi Eliyaas fa'aa qophaa isaanii magaalaa isaan keessa darban nagaadha. Samaariyaa fudhadhaa ilaalaa. Samaariyaan bara isheen jeeqamtee waan gootu wallaalte qophaa isaa Elsaatu dhaqee raajii dubbate. Elsaa dhaqee raajii dubbate. Nagaan biyya sanaaf ta'e. Moo'ichi biyya sanaaf ta'e. Bara Museen immoo fudhadhaa ilaalaa. Bara Museen ka'e keessatti Israa'eloonni Gibxiitti rakkataa jiran keessatti karaa Museeti kan nagaan dhufe. Nagaan kan inni dhufe. Biyyoota amantoonni baay'atan kana keessatti garuu nagaa fiduun yeroo itti rakkisaa ta'etu jira. Nagaa fiduun olii gadi falamee nagaa fiduu danda'u ture. Olii gadi yaadamee nagaa fiduutu danda'u ture. Kadhatamee nagaa fiduu ture. Gorsaana ta'u kadhataana ta'u waan barbaachisaa ta'e nagaa buusuu ture. Nagaa buusuu ture. Kanaaf nagaa uffachuu danda'u dura jiraata. Mana keenyaaf nagaa, biyya keenyaaf nagaa, jireenya keenyaaf nagaa fiduu danda'u irra jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifama. Efesoon 6:14 irratti dubbifachuu dandeessu. Galaatiyaa 5:22. Inni gara biraan amantii akka madda sibiilaatti uffachuu danda'u dura jira. Amantii uffachuu danda'u. Jireenyi keenya jireenya amantiiti. Warra amantiin jiraatanidha. Warra amantiin deddeebi'anidha. Warra amantiin oolanii bulanidha. Uffannaan keenya uffannaa akkasii. Warra amantii uffatanii deeman. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifama. Amantiin keessa keenya keessaati. Amantii nuyi qabnu, amantii nuyi gooftaa wajjin qabnu jabaa ta'utu irra jiraata. Amantii nuyi gooftaa wajjin qabnu laafaa ta'uun irra hin jiraatu. Dadhabaa ta'uun irra hin jiraatu. Amantii waan tokko hin buufne ta'uun irra hin jiraatu. Amantii jabaa ta'utu irra jiraata. Inni gara biraan sagalee Waaqayyoo uffachuu danda'u irra jiraata. Maal uffanna isa jedhamu? Sagalee Waaqayyoo uffachuu danda'u irra jiraata. የእግዚአብሔርን ቃል መልበስ sagalee Waaqayyoo akka madda sibiilaatti uffadhaa. Lakkoofsa 17 irratti. Isa duraatu Tasalonqee 4 lakkoofsa 18 irrattis. Sagalee Waaqayyoo. Namoonni sagalee Waaqayyoo irra dhaabbatan. Namoonni sagalee Waaqayyoo irra dhaabbatanii hin raafaman. Bubbeen mana isaanii hin raasu. Lolaan mana isaanii hin raasu. Mana dhagaa irratti ijaarame ta'a. Hundeen mana isaanii dhagaa irratti kan ijaarame ta'a. Manni dhagaa irratti ijaarame hin diigamu. Manni dhagaa irratti ijaarame bubbeen hin fu'u. Manni dhagaa irratti ijaarame lolaan hin kaasu. Sagalee Waaqayyoo irratti amantiin deemsi keenya sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'ee jennaan hin raafamu, hin buqqaanu, waan ta'uuf waan hin taaneen hin sochoonu, annin naqaannaqimu, annin nassaam, annin naawwaxi. ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስለተመሰረተ መሰረታችን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስለሆነ ከናፍ ሁንዴን ጅሬኛ ኬኛ ሰገሌ Waaqayyoo irratti kan hundaa'e ta'uu irra sagalee Waaqayyoo irratti tajaajilaan sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'u irra jira. Amanaan sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'u irra jira. Jireenyi namootaa sagalee Waaqayyoo irratti kan hundaa'e ta'uu irra jira. Inni gara biraan kadhata irratti kan hundaa'e. Kadhata irratti kan hundaa'e. Kadhata uffachuu danda'u irra jira. Kadhataan jireenyi keenya jabaachuu danda'u irra jira. Kadhata Maatiyos 7 lakkoofsa 7 irratti gaafa dhattanii ilaaltan kadhadhaa isinii kennamaa. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isinii banamaa. Kadhataan jireenyi keenya kan jabaatu. Adeemsi keenya kan jabaatu. Lallabi keenya kan jabaatu. Amantaan keenya kan jabaatu. Adeemsi keenya kan jabaatu. Biyyi keenya illee nagaa kan isheen argattu.
kadhata. Kadhata hin qabnu taanaan jabaachuu hin dandeenyu. Kadhata hin qabnu taanaan jabaachuu hin dandeenyu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Marsaa lammaffaa lallaban qabu kanuma irratti xumureen waa'ee lola hafuuraa irratti isinii kadhachuun barbaada. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Lola hafuuraa kana irratti namoonni kallattii jiru hundumaa irratti jabaachuu irra jira. Namoonni kallattii jiru hundumaa irratti naqqa'uutu irra jiraata. Dammaquutu irra jiraata. Irratti namoonni dhibee adda addaadhaan rakkattan, namoonni lola adda addaa keessa jirtan, namoonni mudannoo adda addaan si mudatee mana keessan gati jeeqamaa jirtan, hojii keessa irratti, daldala keessa irratti, waan hojjetan irratti, mul'ata qabda irratti jeeqamaa kan jirtan yoo jiraattan amma isiniin kadhadha. Waaqayyo adeemsa irra jirtan isinii mijeessa. Amanamaadhaaf hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo abbaa keenyaaf gooftaa keenya si galateeffannaa, galanni fulfinni guddaan siifata. Ati Waaqayyoodha, Waaqa jabaadha, dandaadha, maqaan kee bara baraan eebbifamu. Amma sa'aatii kana lola hafuuraa wajjin kan ol qabate mana namaa jeeqamaa jiruuf hin kadhadha. Daldala namaa jeeqamaa jiruuf hin kadhadha. Mul'ata namaa jeeqamaa jiruuf hin kadhadha. Amma sa'aatii kana humni keenni jabaan fuula isaanii duratti yaa Waaqayyo jireenya isaanii keessa galee, adeemsa isaanii kee galee waan hundumaa akka sirreessitu, adeemsa isaanii akka sirreessitu, mul'ata isaanii akka sirreessitu, hojii isaanii akka sirreessitu, nagaa isaanii akka sirreessitu, eebba isaanii akka sirreessitu maqaa Yesuusiin ansi kadhadha. Ati Waaqayyoodhaa gargaar, saba kee kana gargaar, adeemsa namoota keetii gargaar, kallattii jira irratti gargaaraman maqaa Yesuusiin gargaaraman. Hafuurri hamaan irraa hacabu, hafuurri hamaan mana isaa irraa hacabu, diinni nagaa mana isaanii irraa hacabu, diinni eebba mana isaanii irraa hacabu, diinni fayyina isaanii irraa hacabu, diinni moo'icha isaanii irraa hacabu, irraa hacabu. Ammaa kaasanii nagaa argatan, mana isaaniitti nagaa argatan, daldala isaaniitti nagaa argatan, hojii isaaniitti nagaa argatan, waan kaayeffatanii ba'aniif nagaa argatan. Hin goota si haa galatu, maqaan kee haa eebbifamu, maqaan kee haa ulfaatu, galanni guddaan siif haa ta'u, maqaa Yesuus nama Naazreetiin ameen. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu, eebbifamaa. Biyya jirtaniif naannoo jirtan keessatti Waaqayyo isin haa eebbisu. Manni keessan haa eebbifamu. Nagaan keessan haa eebbifamu. Waan qabattanii jirtanitti eebbifamaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu jechuun barbaada. Eebbifamaa karaarra deemtan irratti eebbifamaa. Biyya jirtan keessatti Waaqayyo mana keessan, gaa'ela keessan, ijoollee keessan, hojii keessan haa eebbisu. Eebbifamaan isiniin jedha. Nagaa Waaqayyoon naa turaa. Shaaloom.